Baale hospitaala Boobbaa, hospitaala Ginnii, Qeellam Wallaggaa waggaa torba akkas hojjedheetiin hin jedhu. Har'a garuu ijoolleen kaleessaa akkasitti na dhiita, kun na dhiitu, kun na kabalu sun, kun waan barbaade naan jedhu san qaamni seeraa to'atee jechaadha. To'ateetiin seeratti dhiyeessuun ani dubbachuu hin danda'u. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma isinillee argaa turtanii wallahi laaziim anuma qofamoo nama hunda abbaa keenyaa kana nama guddaadha. Wallahi akka waan viidiyoo isaanii ka gisee reebicha irratti duriyyaan geggeessitu sanii ana sirra fiduun natti ulfaate sirrillee fiduun barbaachisu wanni an kana fi qabadee dhufeeyyuu waan hedduu natti toleef jechuudha. Viidiyoo kana ilaaltanii jirtanii namni garaan isin badin hin jira. Wallahi ana akka waan maatii kiyya ta'ee wayiitti jechuudha. እናንተ namni guddaan ani jechuun yeroo sanitti addaanuu hin baafanne hattu naan jedhanii bilbila kiyya naan jedhanii tuman jedhanii yoo isaan dubbatan ka isaan jedhan san osoo hin taane keessa kiyyatti bakka akkam gara nyaattummaa guddaa tokko natti dhagame. Yeroo sanitti osoo akkasuu ta'e osoo bilbila iyyuu fudhatanii akkamitti ijoolleen isaanii gadi akkanatti harka irratti haleela nama guddaa namni akkamitti harkatti ol fuudhee haleela ka jedhu wallaahi hedduu takka qalbii na cabse. Amma mootu gisee arguu miidiyaa garaagaraa sooshaal miidiyaan kun paaworii guddaa qaba dhugaa dubbachuuf wanta hamallee yoo ta'e wanta gaariillee yoo ta'e sooshaal miidiyaa jechuun akka carraa wanti sun yoo ol bahe jijjiirama guddaa fi bakka paaworii cimaa akka qabu humna guddaa akka qabu hedduu mirkaneeffadhee durallee hedduu sooshaal miidiyaan kun wanta isa ol bahu bakka hedduu dafee ol ga'a. Sababiin isaa egaa viidiyoon sun tokkichi waraabamee yooma san wal ga'uu isaati ka har'allee akka dhugaan baatu akka ijoolleen sun qabamtu ka taasise jechuudha. Akkuma miidiyaa irratti bahee namni hundi hedduu takka qalbii nama hundaatu cabse an ofii kiyyarraa yoo ka'ee ilaalu akka waan namni kiyya akkasitti dhaaname nama guddaa ta'uun isaanii dhugaa isiniin jedhan yeroo sanitti osoo viidiyoo iyyuu ilaalee hin xumurin osoo iyyuu dhugumaanuu bilbilumaayyuu osoo wanni akkasiitu ka ta'u ta'e bilbila kiyya naan jedhanii ani bilbila isaanii fuune bilbila kiyyaayyuu fuudhee itti kennee jennaan kiyyaa kenna barbaanna malee keetii miti naan jedhan tumanii jedhan. Akkamitti namni nama guddaa irratti akkanatti harka ol fuudhee ufillee wanti hedduu nama jibbisu tokko yeroo ammaa magaalaa keessatti bakka mittu Adaamaa keessatti namni gisee baay'ee argee jira. Namni tokko yoo dhaanamu yoo kufu namni naannawa san jiru dhaabatee ilaaluu malee nam tokkichi namatti hin siqu jechuudha. Baay'ee nama jibbisa dhugaa dubbachuuf. Hagi isaan akkasii iyyanii akkasitti yoonni jedhan san akkamitti namni irraa orgu sanniin keessaa dhabama akkamitti tokkoon taa'e lakki taa'e akkamitti namni waliin hin jenne hedduu nama ajaa'iba. Akkuma qalbii hedduu na cabsatti viidiyoo garaagaraa amma argee jennaan hedduu gammadee wallaahi yeroo takka takka beektanii hamtuun takka takka gaarii jechuun wanti tokko gaariin tokko hamtuu fakkaatee dhufa hedduu takka gammade jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhugaa ta'uu baata yaa miidiyaaleen garaagaraa miidiyaalee yeroo baay'ee waan dhugaa gabaasan hedduun gabaasaa jirani. San ilaalchisuudhaan tokko farratti honni hedduu na gammachiiseen warroonni akkas isaan godhan sun qabamuu isaaniiti. Lammaffaa irratti immoo namni kun nama guddaa nama umrii isaa waggaa 40 wayi uummata tajaajilaa ture. Dokumentiin isaan jedhan sun dokumentii nama biraatii miti. Dokumentii makiyya umrii kiyya guutuu uummata tajaajilaa bahee garuu sa'aatii kanatti homaa harkarraa hin qabu jedhanii dubbataa turan jechuudha. Wanni hedduun na gammachiiseef immoo namoonni hedduun wanta kan arganii obsuu hin dandeenye hedduun nama gargaaruuf mana jireenyaa kennuuf maallaqaan kenne nama hedduu baankiin Awaash 500 kenne jedhe dhugaa ta'a harkarraa. Maatiin kiyya raayituullee jiraachuu deema jedheetiin. Wanti miidiyaa kun dhugaas ta'uu danda'a dharas jechuudha. Hordoftoota kiyya garuu kana miidiyaaleen hedduun gabaasaa jiranii namoonni hedduun namoonni naannoo isaaniitti irra dalagaa turan hundi gumaacha maallaqaa godhaafii turanii wallahi laaziim hedduu takka itti gammada jechuudha. Namni kun umrii kana hunda mootummaaf yookaan uummata tajaajilaa hojjetaa mootummaa ta'ee yeroo ammaa kanatti homaa harkaan qabu jedhaa turanii rabbiin immoo yoo waan tokko fidu waan tokko nama keessa isinii galee baguma warri isa akkas godhan warri isaan nama guddaa nama gana ga'u akkas godhan sunillee baguma qabamanii sababa isaaniitiif illee baga wanti kuni ta'e keerimaaf jechuudha. Hamtuu fakkaatee dhufe malee keerimaa fi ani hedduu takka garuu gara kiyyaa gammadee jira. Namoonni akka kiyya gammadan laahikii godha. Yeroo takka takka gizee manaa baanu akka itti galluuf hin beenu jechuudha. Garuu wanti nama mudate hunduu waa irraa baratamaa akkasumas waan wayinuu qabatee dhufa. Gara kiyyaa dhugaa dubbachuuf hedduu takka gammadeetii jira. Sagalee isaanii immoo hagarumaatti isinii dhageeffadha. Miidiyaa irratti illee dhageettan jedheetii yaada laayikii tuquun dagatina.
yeroo maa seenu namni wayi humna qabu dargaggeessi dhaabadhu naan jedhe. Hin beeku waan ta'eef dhaabachuu hin dandeenye fiigaa dhufee moobaayilee naam taanaan jedhe. Mobaayilii kiyya fide mobaayilii maali? Mobaayilii kiyya kafooteetiin jedhe. Ani fuune yeroo an jedhu harka haga nyaatee dhugeetiin jedhu harka dargaggeessaatiin jechaadha. Kanan jalqaba mirgara. Ergasii ammas ammootuyyuu maa inni jedhan namoonni tokko gaafa dhufan moobaayiliin sarraqanii. Ergasii ammallee nadha'ee asitti deebiseetiin kunoo hin agartu. Bakka inni nadha'eetiin hin jedhee hin agartu. Mul'ata bifa jijjiireetiin hin jira. Borsa ammootu dokumentii guutuu xurataa ji'a tokkoo xurataa baay'eetiin jedhe ji'a tokko'an. Sanii fi dokumentii ji'a guutuu qaba. Ergasii sanaan narraa fudhanii ofirraa ittisuu hin dandeenye. Warri naannoo naaraa jiru akkuma jirutti humna qaban, humna dhiita. Waan an godhu wallaaleetiin bakka hara na ajjeesan jedheetiin hin iyye bakka. Hin iyyee namni gugurdaa ka jedhamu hundumtu namni waa namarraa baasu hin jiru. Namni maal taate ka jedhu hin jiru. Eeggadhamee qaama seeraatti dhiyaate hageessinu ka jedhu hin jiru. Ergasii ammoo ijoolleen lamaa wayii hiriiritti na beeku. Namichi kun hospitaala keessa dalagaa. Amma immoo gara raayituu deddeema. Nin beekna. Akkanatti miidhina. Rabbi maal isin hin jedha jedhaniitiin ijoolleen sun gara qaama seeraa poolisii magaalaa Roobii Walashee jedhamu kanatti nu fidan jecha. Ergasii illee moobaayilii lamayyuu qaba. Lamaan sunuu yoo moobaayiliidhaaf na tumte hoo fudhadhu moobaayilii kunoo tokkollee lamallee kunooti kana fudhadhu. Nan dhahin garuu nan wanni jedhin. Moobaayilii kiyya fidi malee. Moobaayilii lamaan yeroo waan kennuufillee moobaayiliin kanaa miti kiyya fidi jedhe namichi. Wanni jedhe jechaadha. Dhaga'uu hin dandeenye, wal dhaga'uu hin dandeenye, hin kadhadhe. Hin iyye haga iyyee bakka ani numaayyuu ka miidiyaatti gadhiifame yookiin miidiyaa irra deemaa jedhan sanii ol ta'eetiin hin jira bare. Achi haa ta'uutii garuu namni yeroo hangalee of tasgabbeessee akkuma ta'eetii yeroo waan jedhu namnillee tasgabbaa'eetiin hin jedhu. Kun araara jedhaa, kun maal jedhaa, nama dhaawame, nama aare. Inni kalee sanatti hin dhagamne har'a kun wanatti dhagamaatiin hin jira dhukkubbiin. Kanaaf hooma godhu wallaaleetiin bakka kun kan jedhaa. Wanta godhu wallaaleetiin dubbachuudhaaf illee baay'ee nama rakkisaa hin kadhadhe dokumenttiidha. Dokumentii inni jedhani kuni maali naan jedha, kun ammoo maali naan jedha. Waan isaa irraan beekan waggaa 40 fi ji'a tokko hojjedheetiin hin jedhe soorama baay'eetiin hin jedhe. Baale hospitaala Boobbaa, hospitaala Ginnii, Qeellam Wallaggaa waggaa 7 akkas hojjedheetiin hin jedhe. Har'a garuu ijoolleen kaleessaa akkasitti na dhiita, kun na dhiitu, kun na kabalu sun, kun waan barbaade naan jedhu san qaamni seeraa to'atee jechaadha. To'ateetiin seeratti dhiyeessuun isaa dubbachuu hin danda'u. Abbaa keenya obbo Waaqoo Kadiir bira jirra. Akka kaawunsilii dargaggoota magaalaa Roobeetti wanni isaan irratti raawwatame hedduu nu gaddisiise. Waan dalagamuu hin qabne dalagamee ulfinna kabajaa manguddoota wajjin eessumman isaa wajjin obbo Waaqorra ammoo tuudhahutti jirra. Kanaan wal qabsiisee manguddoonni illee waan jedhantu jira. Akka eessummaatti illee akka manguddoo biyyaatti illee durriyyee waan akkanaa raawwatte manguddoo hagana gahu nama ifaajee qaburratti harka ol kaafteetiin hin jette biyya bakka hin buutu. Islaamallee bakka hin buutu, kiristaana bakka hin buutu, baalee bakka hin buutu, magaalaa Roobee bakka hin buutu. Durriyyeen wanni isiin bakka buutu yoo jiraatte lubbuu isaa qofa. Hawaasni keenya ammootu ka isaan gammachiisaatiin hin jirtan. Hawaash baankiin birrii 500 arjoomeef haaji. Biran geenne hin dhufti jenneetiin ammootu abdan. Hawaasni dhuunfaadhaan ka akka ammootu obboleessa keenya Arafaatiin hangafee ka 50, 10, 20, 20, 30 gumaacha ajaa'ibaa ammootu godhaatiin hin jirtan. Namni kun ifaajee rabbi irraa qaba. Obbo Waaqoo maal jettan? Dhugama ifaajee rabbi irraa qaba. An dhaladhee hojii kana hojii mootummaa hojii fayyaa kana hojjedhe dunyaa waan tokkollee hin qabu. Ummatuma kanaaf ifaajaatiin hin ture. Haga ammaatitti haga xurataa bahutti jecha ummata kiyyaa hojjechaatiin hin jira. Ummata kiyyaa ammoo baay'ee galateeffadha. Ilmi kiyya bara 2018 keessa yeroo daangaadhaan walitti bu'aniitiin du'eetiin hin jedha jecha haga ammaatitti sammuu
sammuu keessa nootti jedhe guyyaa guyyaatti. Iyyuu poolisiin naannoo Sumaalee akkasitti ajjeeftee hin jette. Gochi narratti raawwatee jedhee ana dhiisiiti. Anaafi miti nama kamiifayyuu hin bara. Eessuma kiyyaan dhugaa na bira guddatee asitti kifilii jahaan dhufe Gaarfaanatti kifilii jahaa asumatti iskuulii kanatti baratee gaafa sabaatti ani deemu eega ani asii Suudii dhaqee jedhee achi xeenaa xaabiyaa kana qaxarame rabbi iddilii isaa biddeen isaa karaa kana fide. Ana ganuma jedhaa rabbi barakaa isin haa kennu rabbi isaa haa fayyisu tanuma jechuuf. Umrii isaa keessatti mootummaa tajaajilaa ture. Gaafa sana akka sareetti tumamuun isaa ilmi namaa irraan barbaachisu. Kun waan manni sabummaan Itoophiyaa iyyuu ilmi namaatu qabu miti wanni gaafas ta'e jechuudha. Wantoota akkanaa kanarraa namni ofii tiisuu qaba. Kun ammoo Baaleen illee ijoollee dargaggoo Baalee illee bakka bu'u. Ammallee dargaggoo Baalee illee kanuma itti dhagamee itti gaafatamaan dargaggoo Roobee Sheek Sa'aad Aliyyi waan kana argitee itti dhagameetiniin ulfinna isaanii kana nu bakka bu'u dargaggoo Roobee bakka bu'u uummanni akkasitti ilaalu Baaleen illee Oromoo illee saba kamiyyuu bakka bu'u jechuudhaan ulfinna kana isaa qabannee dhufnee kunoo Buddilibsii itti uffifamee jira kun ulfinna isaati jechuudha. Manguddoon akkana kabajama malee salphachuu hin qabu. Gara biriitiin ammoo iyyuu gocha san argitee gocha suukaneessaa ba'e san poolisiin magaalaa keenya poolisiin magaalaa Roobee qajeelchi poolisiitii fi ajajaan poolisii magaalaa Dooshee Walasheellee hordofanii waan kana godhuu isaaniitiif baay'ee itti gammanna. Poolisiin illee nu boonse bakkatti yakkamtoota san to'achuun isaatiin itti gammanna. Ammallee of durallee akkanumatti poolisii jechuun akkanaati kan uummata isaa waliin dhaabatu kan nama miidhame immoo argitanii dafee dhaqqabu. Qayi masqalii jechuun poolisiin argitanii lubbuu uummataatitti kalaa'ee jiraata. Baay'ee isaan galatoonfannaa wayita miidiyaan addunyaa marti bakkatti deebii kennaniif jechuudha. Yeroo baay'ee namni buufata konkolaataa keessa jiru seeraan ala tarkaanfata. Of duraafillee wantoota kana poolisiin keenya ammallee taanaan manaaraa san qulqulleessuu qaba. Nama biyyaan taane nama amma argitee taariif waan adda addaa uummata keenya irratti miidhamaa bakka san manguddootu dhaqa. Bakkee imalaati hospitaala nan qatan buufata konkolaataa nan qatan. Argitanii bakka uummata tajaajila kennu kan ilmi namaa nan qatu. Keessattuu namni dadhabaan miidhamaa baga lubbuu isaanii rabbi nu baasee dargaggoota Roobee illee bakka bu'u, ka Baalee illee bakka bu'u, ka Oromoo illee bakka bu'u, ka saba kamiituu bakka bu'u namoonni waan akkanaa dalagan. Kanaafuu galatoomaa jennaani. Dargaggoo magaalaa Roobee bakka bu'uudhaan iddoo miidhamaa obbo Waaqoo Kadiritti argamu. Kuni kabaja guddaadha kennaas fidanii dhufanii. Haa ta'uti ammoo uummanni kana duuba jiru deeggarsa guddaa gochaa ture. Akka calqaba miidiyaa irratti bahee wanni sun uumameeni iyyaa isaan iyyan hawaasni guutuun uummata gammoojjii Baalee ta'ee kan naannoo Itoophiyaa guutuu Oromiyaa keessa jiru uummanni biyyattiidha. Akka dhaga'een hirmaannaa bal'aa taasisee yaamicha kana hawwaatee jira. Maqaa kennaan ni galatoonfannaa jechuudha.